Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa jirra jirtu akkamiin nageenyi badhaadhaa harka fuune isiniin jennaa yeroo dheeraaf adda cinnee addaan bannee turre har'a deebinee jirra. Innis akkuma gada wadaa isiniif galee piraankiidhaan deebina jennee yaadne amma piraankii ajaa'ibaa tokkoon dhufnee jirra. Innis maal inni jettanii leensa irratti piraankii hojjedha. Akka carraa ta'ee ishiin mana jirtu dhufaa jirti jechuudha. Alaaraa dhufaa jirti. Ani yommuu ishiin dhuftutti takkaan namaanis walulee hin beeku, takkaan namnis walulee hin beeku. Gaafan akkas jedhu lola hammaataa, aarii hammaataa haarii hin beeku jechuudha. Waan beekamaadha jechuudha. Ishiitti immoo haaraa ta'uu danda'a waan ta'eef akka nama maallaqni namni birrii wayii irraa qabu birrii kenni birrii kunaaf fidii naan liqeef sira liqeeffadha sana fidii jedhee na caqacaquuttan haaraa sobeedha haaraa mana keessaa nan haaraa maanni itti ishiin dhiphatti waan isin jettu ishii irratti ni yaale waan ta'eef waan isin jettu laallaati nu hordofan siniin jedha amma ishiin dhufuutti jirti natti fakkaata dhufeera mana gabaadhaa dhufaa jirti dhufeera naan jettee meeshii waan isin jettu laallaati walumaan turra. Walmantul. Sí. Muy. ¿La voy a decir para? Berapa macam lagi? Hah? Berapa macam lagi? Kurang macam ni. Mana kau? Ni? Mana? Apa macam kau? Naga kam? Naga saja. Naga mati. Jira naga.
maallaqa akkamii? Ani immoo maal haasoftaa? Maallaqa akkamii na biraa qabda? Isaan si liqeesse? Dabartee taa'ee ani mul'ina qabne. Maal taatee maallaqa akkamii na biraa qabda? Maallaqa akkamii natti kenna? Maal jedhaa namichi? Machoofte moolu. Maallaqa akkamiitii koyi? Maallaqa akkamii si liqeefte moolu maallaqa nama irra qabuuti. Nadhiisii isin jedhee bakka nadhiisi bakka. Nadhiisi bakka. Goya nadhiiste nadhiisi. Obboleessoo maal taate maallaqa namaa asirraan liqeeffate guyyaa moo dukkana wajjin maqaa gosa baatiinsi kan liqeeffate moo? Ani sirra liqeeffadhee beeku. Maal jettaa immoo nadhiisi bakka achuuf binnaa lafa bira. Naraju bakka somsaa. Maal mazee maallaqa qaba. Maallaqa naa kenni naa jedha. Deema koo. Seera maal qoree otoo fudhee maraatee fudhuu machaa'ee irraa gadi maal ta'e akkamitti akkas kana. Maal kan liqeeffatu maal kana jedhu. Situ fuudhee waan namaa. Kanamu? Moo maal jedhamu? Akkamitti yaaddaa? Akka ishee. Maal jedhamee maal jedhamu nagaa keessatti nattisee nagaa fayyadu. Maallaqa sirraa qabaa? Namni tokko yookiin sirraa qabaachuu danda'a yaadadhu. Ofuma beekaa, nama ofiin beekaa akkamitti nama qabachuu danda'a. Beesti kun otoo beektuu nama akka. Namni bilbila darbachuu maal jechuudha? Maal taatee maqaa bilbilis darbattee girgiddaa rukutuu hin qabdu. Waamma kana saaruu hin qabdu. Maal namatti ta'e? Kanatti kennaa ta'u. Istiimii maal gochuu hin qabu? Eewni. Eewni qoy. Tuuta akkas irraa liqeeffatee beekee haa ta'u. Eewni. Hin kenne. Irraa liqeeffanne. Abbaan ta'e. Suuraa. Miti dhuunfaa isaa fira keenya. Innaa yookiin sirraa liqeeffatee ta'uu danda'a yeroo nanis. Innoo birrii qabu. Oomishtummaa maatii isa bira. Liqeessuun birrii qabaa fi gaafa tokko dhaabamne nama gaafa tokko hin argamu. Isaa yoo takka liqeessuuf geemee bukaan maatii Isaa akkatti yaadee dhiyeesse. Isaanii guyyaa hin beekne. Birrii sitti agarsiifatee birrii qabatu. Bakka isaanii takka waan akkasii godhu. Innaa bilbila isa darbattee oguudhi kaastee. Maka cabee wala bilbiluu cabee wala. Girgiddaa rukutee. Nama maal taatee dhugaa? Girgiddaa rukutee. Maal akkasuma raaju? Agartee jirta. Dhugaa dandeenye. Sitti mul'atu? Asalaa dhiqaa. Waan agartee natti fakkaata agartee jirta. Daawwattoota kootiif waadaa galee ture. Waadaan isaan galu siniin bohaarsa. Waan isin bohaarsu tokkoon nan dhufaa itti fufuudhaan immoo siniin bohaarsa fufiinsa itti walirraa hin kunne jedhan waadaa galee itti galu. Naannoo kaayee nama nan beeku. Sii haala kaaree argeen beeku. Maanii ettee gaafis ta'e. Namni tokko ulee ani firaanki dhugaa firaanki hojjeta enne yaade garuu. Yaade gaa namni kaayiraa tasaa kan jira. Deemanchi. Daawwattoota. Namni koronaan duras jedhamu egaa akkamitti firaanki irratti yaadde yeroo kana. Namni kaayiraa. Namni kaayiraa eetan abdii guddaa qaba. Namni kaayiras immoo ishiin anaa haaruu agartee hin beektu. Silkii girgiddaan hin dha'e. Girgiddaan hin dha'e. Namni jechuudha. Liqeeffate taanaan akka taanuu barbaachisu. Ani immoo akkamitti irraa liqeeffatee haara ittiin inni dhugaa.
Bakka ani maaf namni si liqeessu sun hin beeka birrii anama fakkeenyaaf nama liqeessuuf sana hin beeka inni waraaneffate inni irra waraaname inni irra fudhu ani birrii nama liqeessu hin dagadhu billee taanaan jechuudha kanaaf ani liqeeffannesi otoo ishiin hin beekin liqeeffannesi kanaaf naamilkaayita akka waan naamilkaayitis na yaada ama koo piraankiin irratti goote piraankiidha kun pirankii keessaa yoo isa ajaa'ibaati maaliif ishiin gartee ol dhufaa seenaa jirti ol dhufaa jirti nani rifachiise jechuudha kun waan addaati yoo singamma keessa laayik godha sheeris godha sabskiraayibis godha akkasin jaalannu immoo isinuun beektu ama pirankii kee gartee qoy pirankii gartee akka jammartetti koofite dhugaa akka jammartetti koofite ofii keetii cufte akka jammartetti kanaaf daawwattoonni keenya nagaatti nuus tura nagaa koo dursee jedha akkamitti godhachuu dide nagaatti tura daawwattoota keenya garuu feekina irratti